Funuunni yookiin dhiiguun funyaanii yookiin immoo afaan Ingiliffaatiin epistaaksis yeroo nama mudatu nama rifachiisuu danda'a. Garuu yeroo baay'ee rakkoo fayyaa cimaa ta'ee hin mul'atu. Akkam jirtu hordoftoota keenya, kun sagantaa keenya torbanitti yeroo tokko dilbata isiniif dhiyaatudha. Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee funuunaa yookiin dhiiguu funyaanii qabannee isiniif dhiyaanneerra. Hanga dhumaatti obsaan nu caqasaa. Garuu qophichaatti nu jajjabeessuuf subscribe fi like gochuu hin dagatina. Armaan olitti akkuma kaasuuf yaalle har'a waa'ee hunda keenya biratti beekamaa garuu sodaachisaa ta'ee funuuna yookiin dhiiguu funyaanii afaan Ingiliffaan epistaaksis jedhamu qabannee isiniif dhiyaanneerra. Kana malees maddi ka'umsa isaa maali, furmaanni isaa hoo kan jedhu walumaan ilaalla. Hanga dhumaatti nu waliin tura. Epistaaksis yookiin immoo dhiiguun funyaanii akkuma beekamu afaan Oromootiin funuuna jedhamuun beekama. Innis kan mul'atu daa'imman, dargaggootaa fi namoota gurguddoo irrattidha. Baay'een isaa kan rakkoo cimaa hin qabnee fi ofuma isaa kan dhaabbatudha. Yeroo tokko tokko immoo gara mana yaalaa deemuuf kan nu dirqisiisu ta'uu danda'a. Egaa dhiiguun funyaanii salphaa haa ta'u malee sababoonni ka'umsa isaa maali? Mee armaan gaditti qabxiiwwan muraasa walumaan haa ilaallu. Tokko, qilleensa gogaa yookiin haala qilleensa ho'aa. 2, funyaan keenya keessaa xurii qubaan baasuu. Kana jechuun funyaanitti quba kaa'uun furrii waan keessatti goge kan funyaan maddisiisu keessaa baasuudha. 3, miidhamuu funyaanii yookiin immoo funyaanirra rukutamuu. 4, qufaa yookiin alarjii. 5, dhiibbaa dhiigaa olaanaa. Kana jechuun dhiibbaa dhiigaa gaarii kan jedhamu 120/80 mm merkurii yoo ta'u, walitti aansee 140/90 mm merkurii yoo ta'e garuu dhiibbaa dhiigaa olaanaa jedhama. 6, qorichoota dhiiga qallisan fayyadamuu. Fakkeenyaaf heepariin, aspiriinii fa'aadha. Furmaanni isaa hoo maali mee walumaan haa ilaallu. 1, osoo homaa hin godhin turu. Yeroo funuunnu yoo nama sodaachise iyyuu miidhaa waan hin qabneef. 2, ol jedhanii taa'uu, dugda duubaan ciisuu dhiisuu jechuudha. Kana jechuun dhiibbaa dhiigaa funyaan keessaa waan hir'isuufi. 3, gara fuulduraatti jechuu akka dhiigni gara kokkee keenyaa hin seenneef. 4, funyaan keenya gara bakka lafee fakkaatu qabu gadi jabeessanii daqiiqaa 10 hanga 15 qabu. 5, yeroo funyaan keenya qabnu immoo afaaniin harganuu. 6, funyaan keenyaa fi boqoo keenya irra cabbii kaa'uu yoo naannoo nuti jirrutti argame. Yeroo baay'ee garuu funuunni ofuma isaayyuu daqiiqaa 10 hanga 20tti ni dhaabbata. Egaa akka furmaataatti wantoota armaan olii kana goonee yoo dhaabachuu baate gara mana yaalaa deemuu kan qabnu. 1, turtii daqiiqaa 20 booda dhaabachuu yoo baate. 2, funuunni sun cimaa yoo ta'e. 3, balaa cimaan nurra ga'uun kan nu mudate yoo ta'e. 4, amala nu raatessuu, dadhabsiisuu fi amala gara gaggabdootti nama fidu yoo qabaate. 5, dhiibbaa dhiigaa olaanaa yoo qabaattani. Kun funuuna ilaallatee waan xiqqoo beekuu qabdanidha. Funuunni maal akka ta'e, sababoonni ka'umsa isaa maal akka ta'anii fi furmaanni isaa immoo ol jedhanii taa'uu, gara fuulduraatti jechuu fi funyaan keenya qabnee turuu akka ta'e waliin ilaalleerra. Viidiyoon kun faayidaa qabeessa ta'e yoo argattan like, share fi subscribe godhaa. Odeeffannoon fayyaa keenya kanneen biroo isin bira akka ga'aniif. Kanaan dura funuunni isin qabee beekaa? Akkamiin ofirraa dhaabdan? Koomentii jalatti nu barreessaa. Waan daawwattaniif galatoomaa. Amma viidiyoo biroon wal arginutti nagaan nuuf tura. Fayyaan qabeenya, fayyaan dhabina. Torbee gaarii.